kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa kan taatan baga ayyaana Faasiikaatiin isin ga'e nu ga'e jechuu barbaada. Ayyaanni kun ayyaana jaalalaa Faasiikaa wamudranii takabbir. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa kan taatan baga ayyaana Faasiikaatiin isin ga'e nu ga'e jechuu barbaada. Ayyaanni kun ayyaana jaalalaa kan gammachuu bara itti yaada keenya karoorsinee bara itti milkoofnu, bara kan hidhame itti hiikamu, bara kan dhukkubsatee siree irratti hafe bara fayyee itti ka'u nuuf haa ta'u, isiniif haa ta'u. Warroonni jiruu keessan jijjiiruuf jettanii maatii keessan irraa baatanii biyya ormaa jirtan, Waaqayyoon waggaa irraa nagaan maatii keessanitti, nagaan biyya keessanitti isin galchee nama maatii keessa wajjiniin ayyaana kana dabarsu isin haa taasisu, nu haa taasisu jechuun barbaada. Akkasumas immoo Waaqayyoon biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Wanti biyya caale hin jiru. Yesuus Kiristoos nuuf jedhee fannifamee, nuuf jedhee dhiigee, nuuf jedhee dhiiga isaa cobseera. Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa. ومدرني تكبر فاسيكا